Ishi akkam nagaa fayyaadha? Akkam isa? Jirtamoo? Jirtu. Gaafii si gaafachuu barbaanna. Ayee gaafadha. Deebii nuu kenni. Qophiidha. Qophiidha. Namni tokko abbaa keetii dhalche, Ayee. haadha keetii dhale, waan tokkollee siin ta'u inni eenyudha? Inni abbaa keetti dhalchee? Abbaa kan keetii dhalchee haadha tan teetii dhale. Ayee. Inni eenyudha namni sun waan tokkollee siin ta'u? Obboleessa kiyyaadha. Waan sii ta'u hin qabu siin jechaa jira eenyu inni? Lakkee obboleessuma. Ishii galatoom hirmaachuu keetiif. Ishii nu hayyamuu kan keetiif galatoomi. Namni abbaan kan kee dhalche, haati kan kee dhalte, ka'umaa siin taane eenyudha? Haartii dhalte hoo? Abbaa keetii dhalchee haadha kan keetii dhale. Waan tokkollee siin ta'u namni kun eenyudha namni kun? Yaali malee yaali. Nama kana abbaa keetii dhalchee haadha kan keetii dhale. Waan tokkollee siin ta'u eenyudha namnichi? Dubartii. Hirmaachuu kan keetiif galatoomi. Ishi gaafii kennaaf qophooftee ayyamaa ta'uu kan keetiif galatoomi. Meeshaan kun afaan Oromootiin maal jedhama? Maal jedhame? Qalima. Afaan Oromootiin maal jedhama? Kabiraatiin qaba hiika bira. Biirii jedhama. Biiriin jedhamu yaali carraa tokko qabda. Kobbee jedhama. Baay'ee gaariidha. Akka ajaa'ibaatti deebistee jirta. Gaafilee tokko tokko gaafachuudhaaf magaalaa keessa deemu jirra. Nu deebisuudhaaf ayyamamaadha. Ayyamaa. Ayyaata? Ayyaala. Okee yaali. Mee namni tokko kabbaan kan kee dhalche, haati kan kee dhalte, ka'umaa siin taane eenyudha namni sun? Matuma kiyya. Eenyudha? Anuma. Okee baay'ee gaariidha. Gaafii lammaffaa. Nama tokko kaas jiru maaliif gannaalee xawwaalan? Nama tokko kaas jiru maaliif gannaalee xawwaalan? Wanti gannaalee xawwaalaniif waan firri isaa jiruuf. Kanaafi iyyalta. Ayyamamaa ta'uu kan keetiif galatoomii gaafii keenyaaf. Gaafii si gaafachuu barbaada. Nama tokko kaas jiru maaliif gannaalee xawwaalan? Namni tokko kaasuu sana jiru moo? Namni yoo jiraate maaliif awwaala? Galatoomi. Gaafii si gaafachuu barbaanna. Gaafii kana deebii isaa hirmaachuudhaaf qophiidha. 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 Afaan Oromootiin si gaafadha. Baajaajii tokko yookiin konkolaataa isa biroo namni tokko yookiin konkolaachisaan isaa dhaabuudhaaf isa deemaa jiru qaamni inni qabee dhaabu sun maal jedhama? Qaamni isa qabee dhaabu sun qaama seeraa ta'uu danda'a. Kana jechuun miti qaamni isarra jiru bajaajichumarra ka jiru ta'ee yookiin irra hojjetamee yookiin harkaan qabamu sun maal jedhamee yaamama afaan Oromootiin? Jedhamee yaamama fireenii. Fireenii jedhama? Fireenii jedhama. Afaan Oromootiin naa himi afaan Oromootiin. Afaan Oromootiin kanis an baradheen afaanuma kan ittiin beeku fireenii jedhama. Garuu ittiin hin danda'e himuu hin dandeenye kan. Fireenii jechuun afaan Amaaraati. Afaan Oromootiin ni yaaltu? Hin dandeenye. Hin dandeenye. Hirmaachuu keetiif galatoomii. Gaaffii lammaffaaf hirmaatte si'a? Ayyamamaadha ammas? Ayyama. Kanaaf baajaajiin tokko yookiin konkolaataan tokko deemaa jira. Isa dhaabsisuudhaaf gaafa irra hojjetamee yookiin harkaan qabamee dhaabamu qaamni isa qabanii dhaaban kun maal jedhama afaan Oromootiin? Fireenii jedhama. Fireenii jechuun afaan Oromootiin miti afaan Amaaraati. Afaan Oromootiin maal jedhama? Afaan Oromootiin immoo ijji fireenii jedhama. Miti afaan Oromootiin si gaafadhe isuma qaamuma sana. Yaaluu hin dandeenye mee yaalaa. Galatoomii hirmaachuu keetiif. Gaafii si gaafachuu barbaannaa gaafii kana deebisaa nuu deebisuudhaaf qophiidha. Ayyamamaadha? Ayyamamaadha. Okee gaafii isa jalqabaa. Konkolaataan tokko yookiin bajaajiin tokko isa deemsarra jiru konkolaachisaan isaa gaafa dhaabu qaamni inni dhaabee irra hojjetee yookiin harkaan qabee dhaabu kun afaan Oromootiin maal jedhama? Afaan Oromootiin to'ataa makiinichaa jedhama. Miti to'ataan akka waliigalaatti konkolaachisaan to'ataadha. Qaamichi adda isaatti maal jedhama? Qaamichi dhaabbachiisu kun
Fireeniin maqaa biraadha. To'ataa yookaan dhaabbachiisaadha. Afaan Oromootiin jecha fireenii jedhu kun afaan biraati. Afaan Oromootiin yaalme yeroo tokkome. Oke, bakka kanatti argamtanii gaaffii keenya deebisuudhaaf hayyamamaa ta'uu keessaniif galatooma. Gaaffii jalqabaa deebisuudhaaf qophiidha. Qophii qaba. Karaan kun eessa deema? Qaalaabiin deema. Kun eessa deema? Maddoo. Kanaafuu karaa qaalaab deemuu fi karaa maddoo deemu isa kamtu gubbaa bahaa isa kamtu jala baha? Wal muraadha malee wal irra bahee jala ba'aa hin jiru. Isi hirmaata itti aanu karaa qaalaab deemuu fi karaa maddoo deemu isa kamtu gubbaa bahaa isa kamtu jala baha? Kamaddoo gubbaa bahaa ka qaalaab deemu jala baha. Isi hirmaata sadaffaa karaa qaalaab deemuu fi karaa maddoo deemu isa kamtu jala bahaa isa kamtu gubbaa baha? Kamaddootti gubbaa baha. Galatooma hirmaachuu keessaniif.